Hai nagaa jirtu nagaa kootiyaan akkan ani abduudha chaanalii kun chaanalii boruu koo ofirraa kan isin dhiyaatu sagantaa wal barsiisuu fi walirraa barannuudha jechuudha. Wanta tokko isin fidee jira wantichatti taruudhaan dura jechuudha namoonni chaanalii kiyya subscribe godhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon ani isiniif gadhiisu hunda akkasiin bira gahuu jechuudha. Subscribe erga gootaniin booda mallattoo bilbilaa takkanii jirti hiituquudhaan ol kan jedhu irra gochuudhaan wantoota isin gadhiisu hunda akkasiin bira gahu gochuu ni dandeessanii isiniin jedha jechuudha. Kallatti haadha wanti isin agarsiisuuf isinitti deemu suuraa keenyaa akkamitti akka bareechifannuu fi idiit goonu isinitti agarsiisa suuraa namoota biroollee kan ta'an jechuudha. Kallatti nama garasitti deemuudhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Kuno asitti kan argitanii appilikeeshinii suni picsartidhaan kan jedhamudha. Kuno akkuma argitanii isa kana mallattoodhaan kan godhe kana jechuudha. Picsartidhaan keessa seennee isinitti agarsiisaa jechuudha. Chaanaawwan isa kana jechuudha. Play Store fi yookiin Chrome keessa seentanii search gochuudhaan buufachuu dandeettanii jechuudhaan isa kana jechuudha. Keessa seennee isinitti agarsiisaa jechuudha. Yoo keessa seennu isa kana nuuf fidaa asitti naannoo kanatti akkuma argitanii boota kana seenuu dandeenya jechuudha. Asiin keessa seennaa yoo keessa seennu akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti greets kan jira, freestyle kan jedhu jira. Fakkeenyaaf itti marsee isinitti agarsiisaa jechuudha akkasiniif galuutitti asitti freestyle kan jedhutu jira. Asitti ammoo frame itti goonuu kan dandeenyu jechuudha. Naannoo kanatti akkuma argitanii footoo keenya irratti jechuudha asitti install color gochuudhaan kan itti goonu jechuudha. Yoo as deemnu immoo create new ofii keenyaa akkamitti akka wannaa gochuu dandeenyu wanta sanii gochuu dandeenyu jechuudha. Asitti pink kan jedhu jira. Asitti wantoota akkaataa asitti waan istaayilii isaa daarii isaanii akkamitti akka gochuu dandeenyu jechuudha. Kuno naannoo kanatti dammoo kaameraa akka yooma san kaasnee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Deemuudhaan color background kan jedhu jira. Kuno akkuma argitanii bifa adda addaatiin footoo keenya duubarra background isaa gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkanuma deemnee asitti color kan jedhu kun jira. Kanaaf wal keessa makaa gochuudhaaf ofii keenyaa akkamitti filannee akka color yoo nu hin taane jechuudha akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti jechuudha kan nu agarsiisu. Fakkeenyaaf keessa seenee isinitti agarsiisu jechuudha. Naannoo kana kun akkuma argitanii all footoo kan jedhu jira. Isa keessa seennee footoowwan jiran ni filannaa jechuudha. Akkuma argitanii kunniin footoodha. Fakkeenyaaf saampiliif waan ta'eef footoo kana isiniif agarsiisaa jechuudha. Kun fakkeenya nama kana fudhannee jira. Nama kana akkamitti akka footoo isaa idiit goonuu isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma tokkoffaa keessa naannoo kanatti tools kaa'edhu jira. Isa keessa seennee isinitti agarsiisaa wantoota inni keessa qabatu jechuudha. Waa baay'eetu kun as keessa jira. Fakkeenyaaf amma tokkoffaa irratti jechuudha. Crop kan jechuutti jirti kun asitti naannoo kanatti isa kana crop gochuu dandeenya jechuudha. Istaayilii adda addaatiin kun akkanatti gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akkanallee ta'uu danda'a. Akkanatti illee gochuu dandeenya. Akkuma barbaannetti fakkeenyaaf saampiliidhaaf isinitti agarsiisaa waan jiruuf gara duubaa deebi'eetiin isinitti wantoota biraa isinitti agarsiisaa. Jechuun keessatti deebinee free crop kan jedhu tana si ilaallu akkamitti akkasii hojjennu. Fakkeenyaaf amma asitti mallattoo kana akkana gochuudhaan saayizii isaa akkamitti kanatti keessu guddeessuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti akka kunnuu irraa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf akkana godhee ani footoo kana bichaa barbaada. Background isanii hin barbaadu yoo ta'e akkanatti gochuudhaan fakkeenyaaf akkana ilaallee kanatti dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana kan mul'atu jechuudha. Kun akkanatti bitee yoo jennee gochuu dandeenya. Ammallee kan biraa isinitti mul'isaa isuma keessa seenee jechuudhaan shape crop kan jedhu jira. Shapeidhaan crop gochuu dandeenya. Waa baay'eetu jira. Motion kan jedhu jira. Sketch kan jedhu jira. Waa baay'eetu keessa jira. Isaan kanniin adjust kan jedhu jira. Laatifa fakkeenya kunillee ni jira. Akkamitti akka wanna goonu jechuudha. 3 dimension akka jedhamu jechuudha. Akkasitti gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkana ciibsuu fi akkana gochuu ni dandeenya jechuudha. Footoo kanniin jechuudha. Sampliidhaan waan isin agarsiisaa jiruuf idiit godhaan jiru isinitti agarsiisa. Kana keessaa fi fakkeenyaaf wantoota tokko laalee jirra jechuudhaan itti aanu taalaalmi effect kan jedhu jira. Effect keessa seennee wantoota jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma footoo kanarratti akkuma argitanii akkana jira. Effect kanaan gochuu yoo barbaanne asitti ni tumna.
kana irraa han'aa jechuudha. Akka nu bareeduu fi qulqullina furtuu sun akka qabaatu gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti effektiif waan akkas goona gara duubaatti deebi'ee isinitti agarsiisa kan biraallee jechuudha. Kun akkuma argitanii waa akkana goonuu akka biraa nu fiduu danda'a jechuudha. Kun effektiin isaa akka adda addaatti nu agarsiisa. Tokko connection barbaada. Connection waan jennee fi isinii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kun akkuma argitanii suuraa keenyaa akka adda addaa nu gochuu danda'a jechuudha. Picsartidhaan. Fakkeenyaaf akkana goonee kana irraa haquu barbaanne jechuudha. Kun akkanatti jechuudha. Akkas fakkeessuu ni dandeenya jechuudha. Kan barbaannu irraa bicha naannoo isaanii akkas gochuu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Keessaa ta'an itti haala barrume gara duubaa deemine effektii irraan. Beautiful kan jedhu jira. Beautify kan jedhudha. Dongoraa as keessa yoo ilaallu fakkeenyaaf auton jira, smooth kan jedhu jira, face fix kan jedhu jira. Wantoota adda addaatu jira. Hair color kan jedhu jira, eye color kan jedhu jira. Wantoota adda addaa gochuu dandeenya jechuudha. Isa kana egaa naannoo ija kanatti deemnee gochuu dandeenya jechuudha. Waa baay'ee of keessa qaba. Appiin kun baay'ee namoota wantoota irraa barannee viidiyoo ediit wantoota goonuu fotoowwan keenya itti fayyadamuudhaan jechuudha. Waa baay'ee nu barsiisa. Stiikariin ni jira. Stiikarii fakkeenyaaf daawwalood wanti goona malee daawwalood goone itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen fakkeenya akkanatti jiru. Kanneen ka ofii keetinaa asitti qara duraan qopheessine maay stiikar kan jedhu jira. Fakkeenyaaf naannoo kanatti jechuudha. Kun akkuma isinitti agarsiisu naannoo sanitti maay stiikar ofii keessanii qopheessitan wantoota tokko itti galchuu ni dandeessanii jechuudha. Gara deemnee amma itti aanuu kunoo kanarra geennee jira jechuudha. Kaat gangoonee keessaa baasnuu footoo kenna yoo barbaanne akka barbaanne jechuudha. Amma fakkeenya akkuma argitanii asitti suuta jennaan saampilii fiizinaa agarsiisaa jiruuf dogongorri tokko nu mudatu danda'a. Suuta jennee irraa akkana marsuudhaan keessa akkana goonee footoo kana bicha sallee keessa goonee fudhannaarra jechuudha. Asitti ni dabarraa jechuudha. Asitti mallattoo tana ni tunaa. Mallattoo garaacha nutti nu agarsiiftu kun akkanatti fidee jira jechuudha. Asiin goonee kana ni goona. Fakkeenyaaf akkana yoo ilaallu kanatu keessaa na bayaa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti waatu hafaa jetti kana mudhata. Kanarra gochuudhaan asii ni han'aa jechuudha. Naannoo kana mi'a ilaallu kun badeera jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu waan seefiin jedhuuni ani yoo isin gochuu barbaadan naannoo kana kunoo seef kan jettu ni jirti. Seef jechuudhaan tuquudhaan gara achi aanutti darbuu dandeettanii jechuudha. Fuullettaan tani isinitti waan agarsiisaa gara duubaatti deebi'aa jechuudha. Amma kan itti aanuu tekstiidha. Tekstii akkamitti irratti akka barreessinu wantoota barbaannee fakkeenyaaf boruu koo jedhee haa barreessume irratti boruu koof kan jiru kana goonee asii raayit goonaa jechuudha. Kun akkuma argitanii barraa'eera jechuudha. Irratti boota barbaannee as kaa'uu dandeenya. Bakka barbaannee gochuu dandeenya jechuudha. Yoo balleessinu akkana balleessinaa saampilii waan isin agarsiisaa jiruuf jechuudha. Gara itti aanutti darraa aad footoo kan jettu jira. Asitti footoo itti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Footoowwan keenya kan keessa jiru itti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Iskeerpii kan jettu ni jirti ishiinis. Imeejiin itti galchuu baakgiraawundii isaa footoo keenya keessaa fudhachuu ni dandeenya. Kalarii isaa gochuu ni dandeenya. Duuba footichaa jechuudha. Babbareechifachuu ni dandeenya jechuudha. Akkanatti duubatti deebiina. As keessaa buruushiin ni jira. Kattiin wantoota tokko qalamii akkatti goonu jechuudha. Wantoota sanitti milikkititti agarsiisuu yoo dandeenye barbaanne jechuudha. Haala akkaataa adda addaatti gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa footoo irratti idiit gochuu san irratti hundaa'uu qaba. Amma barnoonni keenya haadha akkaataa footoo idiit itti godhanu sun itti wantoota beekuu qabnudha. Kutaan itti aanu footoo tokko idiit godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Ammallee ittuma achi deemnee ittuma asitti kan itti aanu maal jedhaa boordar jedhaa. Isa kanaas keessa seenuudhaan wantoota tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa duuba isaa minaan akka fireemitiitti kan gochuu dandeenyu jechuudha. Wantoota babbareedaa wantoota akka nuti tolutti akka footooraa wajjin deemuutitti akka haala footootiitti gochuu dandeenya jechuudha. Kanas duuba deebi'uudhaan isinitti agarsiisaa jechuudhaan. Fakkeenyaaf wantoota biraa immoo dooka jedhu jira kaasuu.
wantoota barbaanne sana akka barbaannetti jechuudhaaf fakkeenyaaf tokko isinitti agarsiisu hanamma jechuudhaan as keessa ni seenaa kuno naannoo kanatti miti sorry isa kana keessa ni seenaa fakkeenyaaf akkana gochuu ni dandeenya asitti inni tun fakkeenyi isin agarsiisa footoo biraa diit godhee isinitti agarsiisaa jechuudha fakkeenya muruudhaa fi footoo sanii akkamitti akka bootaa naannoo sanii muruu dandeenyu isinitti agarsiisa sheepidhaan gochuu ni dandeenya jechuudha. So amma right jennee footoo kana mureera nu jira jechuudha sheepidhaan wantoota adda addaa gochuu ni dandeenya jechuudha. Bareedaa wantoota nama ajaa'ibsiisu tu as keessa jira irraa fayyadamaa isiniin jedha fireemni jira asitti akkaataa ittiin onnatti galchinu daawulood goonetti galchina jechuudhaan waa baay'eetu isinitti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Wantoota namatti tolu baay'ee hedduutu jira asirraa fayyadamaa isiniin jedha namoonni chaanaalii kiyya subscribe godhaatiin na jajjabeessa isiniin jedha gaaffii fi yaadoo qabaattan koomentii irratti waan dubbisuudha achirratti naa gochuudhaan na jajjabeessaa.